Tole dhaggeeffattoota keenyaa fi duuka buutota keenya har'ammoo mata duree walqabsiiftota jedhuun walitti deebinee jirra. Walqabsiiftota jechuun afaan Oromoo keessatti kan ilaallu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti jechaa fi jecha, gaaleedhaaf gaalee, ciroodhaaf ciroo, himaaf hima, akkasumas yaadota walitti hidhuudhaaf kan nu oolanidha. Walqabsiiftota jechuun jecha tokkoo fi jecha biroo walqabsiisa. Gaaleedhaa fi gaalee walqabsiisa. Ciroodhaa fi ciroo walqabsiisa. Himaa fi hima walqabsiisa. Yaadota adda addaas walqabsiisuudhaaf kan nu gargaaranii walqabsiiftota jedhamu. Walqabsiiftonni tajaajila kennan irratti hundaa'uudhaan bakka afuritti qoodamu. Egaa isaanis tokko tokkoon ilaalla, fakkeenya waliin ilaalla. Tajaajila irratti hundaa'uudhaan walqabsiiftonni bakka afuritti qoodamu. Inni tokkoffaa ida'ama yaadaa, inni lammaffaa faallaa yaadaa, inni sadaffaa filannoo yaadaa, inni arfaffaa bu'aa kan agarsiisu irratti hundaa'uudhaan bakka afuritti ramadamu jechuudha. Isa tokkoffaa kana yoo ilaallu ida'ama yaadaa walitti hidhuudhaaf walqabsiistuun kan nu gargaaru as keessatti walqabsiiftonni ida'ama yaadaa ibsan kanneen kana jechuudha. Isaanis kana malees, waan, akka, hoo, ammoo, akkasumas, akkuma, osoo, silayyuu, dabalees fi kanneen kana fakkaatan walqabsiiftonni asirratti ramadaman kuni ida'ama yaadaa walqabsiisuudha. Yaadi tokko itti dabaluuf yoo barbaanne jarreen kana fayyadamna jechuudha. Kana malees, waan, akka, hoo, ammoo, akkasumas, osoo, silayyuu, dabalees kan jedhan kun ida'ama yaada tokko yaada biraa irratti dabaluudhaaf kan nu gargaaranii jechuudha. Inni tokkoffaa kana fakkeenya isaa yeroo waliin ilaallu, fakkeenyi isaa asirratti fakkeenya akkuma isinitti mul'achaa jiru mata duree tokkoffaa kana jalatti inni ni weeddisa akkasumas ni sirba. Ilaala yaada dura ture inni ni weeddisa kan jedhu ture, akkasumas gidduutti galchine ni sirbaa kan jedhu galchine jechuudha. Waa lama hojjechuudhaaf yaada biraa itti idaane jechuudha. Kanaafuu yaada kana lamaan walqabsiisuuf walqabsiistuun itti fayyadamne ida'ama yaadaa kan jedhu jalatti ramadamaa jechuudha. Inni lammaffaa faallaa yaadaati. Yaada tokko faallaa ibsu yoo barbaanne walqabsiistota faallaaf yaadatiif oolan fayyadamna jechuudha. Walqabsiistonni faallaa yaadaa ibsan kunneen kanneen akka garuu, haa ta'u malee, ta'uyyuu, ta'us, ta'ullee fi kanneen kana fakkaatan faallaa yaadaa keessatti walqabsiisota faallaa yaadaa keessatti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Ilaaka faallaa yaadaa jechuun ani boonsaan nan jaaladha, inni garuu nan jaalatu. Argatini faallaa jechaati. Faallaadha wanti kuni, inni kun as keessatti faallaadha. Ani boonaa nan jaaladha, inni garuu nan jaalatu kan jedhu kun walqabsiistota faallaa yaadaa argisiisuuf as keessatti fayyadamne yoo ilaaltani garuu kan jedhu. Garuu ilaala asirratti haa ta'u malee as keessa hin jira, ta'uyyuu hin jira, ta'us hin jira, ta'ullee kan biraan hin jira. Fakkeenya inni lammaffaa yeroo itti isinii dabalu faallaa yaadaa keessatti walqabsiistuu yeroo fayyadamnu boontuun barattuu cimtuudha. Ta'ullee barattootaan walii hin galtu yoo jedhe amma faallaa yaadati. Kanaaf walqabsiistonni garuu, haa ta'u malee, ta'uyyuu, ta'us, ta'ullee kan biraa kan jedhan kunneen faallaa yaadaa ibsuuf nu gargaaru jechuudha. Inni sadaffaa walqabsiistuu filannoo yaadaa ibsuuf gargaaranidha. Walqabsiistota
filannoo yaadaa ibsuuf gargaaran filannoo yaadaa ibsuudhaaf wal qabsiistota gargaaranidha. Wal qabsiistonni filannoo yaadaa ibsan kanneen akka yookiin haa ta'u yookiinis moo malee kanaa achi yookiin immoo kanneen amma isinii dubbisan kun filannoo yaadaa argisiisuudhaaf wal qabsiistota itti fayyadamnu jechuudha. Inni tokko yookiin haa ta'u yookiinis moo malee kanaa achi yookiin immoo kan jedhu kanneen kana yoo fayyadamne filannoo yaadaa ibsuudhaaf kan itti fayyadamnu as keessatti filannoo yaadaa. Inni arfaffaan wal qabsiistota keessaa inni arfaffaan fi inni xumuraa bu'aa kan agarsiisan bu'aa wanti tokko bu'aa argisiisa yoo ta'e kan itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf isaanii kanaafuu haaluma kanaan waan kanarraa kan ka'e kanaafiyyuu fi kanneen fakkaatan yeroo fayyadamnu bu'aa kan agarsiisan keessatti wal qabsiistota bu'aa jennee fayyadamna jechuudha. Wal qabsiistota bu'aa jennee fayyadamna. Fakkeenya yeroo isin kennu wal qabsiistota bu'aadhaanii waan qo'ateef qabxii gaarii galmeesse. Waan qo'ateef qabxii gaarii galmeesse. Waan kan jedhu suni bu'aa argisiisa qabxii gaarii galmeessuun isaa bu'aadha waan ta'eef waan qo'ateef jenna. Waan maal ta'eef waan qo'ateef kan jedhu galchine bu'aa akka argisiisuu isaa nutti mul'isa jechuudha. Barnoonni keenya har'aa waa'ee wal qabsiistuti. Yeroo keessa isinii deebi'u walumaa galatti wal qabsiiftonni wantoota adda addaa wal qabsiisuudhaaf kan nu gargaaranidha. Kanneen akka jechaaf jechaa, gaaleef gaalee, ciroof ciroo, himaaf hima akkasumas yaadota adda addaa wal qabsiisnee afaan Oromoo keessatti yeroo dubbannu yaadota adda addaa wal qabsiisnu kun walumaa galatti warroonni wal qabsiisan kun wal qabsiiftota jedhamu. Wal qabsiiftota walumaa galatti wal qabsiiftota osoon tajaajila isaaniitiin hin qoodin yeroo isinitti immoo kana malees waan akka hoo ammoo akkasumas yaa ta'u malee silaayyuu garuu haa ta'u malee ta'uyyuu ta'us ta'ullee kan biraan garuu yookiin immoo haa ta'u garuu yookiin immoo kanaa achi malee haaluma kanaan kanafaa waan kana ta'eef kan ka'eef kanaafiyyuu garuu immoo illee warreen kun warreen amma isinii dubbachaa ture kun walumaa galatti maal argisiisu wal qabsiiftota argisiisu jechuudha. Wal qabsiiftonni kan egaa kalaallerra kana dura ilaalaa turre bakka afuritti qoodamu tajaajila kennan irratti wal qabsiistuu yaada tokko walitti dha'an. Inni tokko wal qabsiiftota yaada tokko walitti dha'an. Inni lammaffaa wal qabsiistota faallaa yaadaa ibsuudhaaf nu gargaaran. Inni sadaffaa kan filannoo yaadaa ibsuudhaaf nu gargaaran. Inni arfaffaa bu'aa kan agarsiisan jennee waliin ilaallerra. Mee fakkeenya tokkoon irra deebi'ee isinitti himume akka yaada kanaatti jechuudha. Ida'ama yaadaa kan ibsu inni ni weeddisa akkasumas ni sirba. Yaada kanarratti yaada biraa dabaluu waan barbaanneef ida'ama yaadaa kan ibsan jennee fudhannaa jechuudha wal qabsiiftota akkasii. Inni lammaffaa faallaa yaadaati. Faallaa yaadaa jechuun ani boonsan nan jaaladha. Inni garuu nan jaalatu. Wanti akkasii kuni faallaa yaadaa argisiisa. Wal qabsiistuu faallaa yaadaati jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Inni sadaffaa kan filannoo yaadaa argisiisan. Filannoo ani moo boonaa jaalatta. Ana moo boonaa jaalatta. Ilaa filannoodha. Waan tokko filachuu yoo barbaadde wal qabsiistota filannoo yaadaaf gargaaran kanneen akka yookiin haa ta'u yookiinis moo malee kanaa achi yookiin immoo kan jedhu filannoo yaadaati. Inni biraa fakkeenya yeroo isin dabalu filannoo yaadatiin konkolaataa moo pileeniidhaan deemuu jaalatta yoo jedhe filannoo yaadaa ibsa jechuudha kunis. Inni arfaffaan bu'aa kan agarsiisudha. Bu'aa waan qo'ateef qabxii gaarii galmeesse kan jennu sanaadha. Waan maal ta'eef waan qo'ateef qabxii gaarii galmeesse. Fakkeenya yoo isin dabalu kan bu'aa kan agarsiisu kanaanii waan sirriitti hojjeteef qabeenya horate.
waan sirriitti hojjeteef qabeenya horate osoo hin jedhee kunis bu'aa argisiisa jechuudha. Walumaa galatti barnooti keenya har'aa waa'ee wal qabsiiftuu hamma ta'e ilaalleerraa bifa viidiyootiin isinii dhiyaatee jira jechuudha. Wal qabsiiftonni yaadota qabdan asiin nuu keessu jechuudha. Amma mee akka isiniif galee fi hin galle ilaaluudhaa fi gaaffii tokko isin gaafadhaa. Deebisaa dursitanii deebistuu daqiiqaa muraasaan booda yookiin sekondii muraasaan booda deebisaa isiniif kennaa jechuudha. Tole. Ana moo boonsaa jaalatta? Ana moo boonsaa jaalatta kan jedhu moo kan jedhu wal qabsiistoota kana keessa wal qabsiistuu kam jalatti ramadama? Wal qabsiistuu kam jalatti ramadama? A. Wal qabsiistuu daama yaadaa. B. Wal qabsiistuu faallaa yaadaa. C. Wal qabsiistuu filannoo yaadaa. D. Bu'aa agarsiisaa. Kana deebisuun deebii keessan waliin laalla jechuudha. Sekondii muraasa booda deebisaa. Tole ka deebisaa waliin yeroo laallu ana moo boonaa jaalatta kan jedhu moo kan jedhu ka wal qabsiistuu kam argisiisa kan jennu gaaffii gaafatamtanii turtanii moon ana moo boonaa jaalatta moo filannoodha hin filatta jechuudha. Wayin ana wayin boonaa jechuudha. Kuni wal qabsiistuu filannoo yaadaa jalatti ramadama jechuudha. Moo kan jedhu. Kanaaf gaaffiin keenya kana gaaffilee adda addaan bifa kanaan as keessa isinii bahu barattoota warri taatanis bifa kanaan duuka bu'uu ni dandeessu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa, waan duuka buutaniif galatoomaa. Barnoota biraadhaan haga wal arginutti nagaan turaa. Yaada qabdan asirraan beeksisaa karaa yaada keessanii